Dhaabbileewwan mootummaa Abiy Ahmed jalatti saffisa guddaan guddina olaanaa agarsiisaa jiran keessaa tokko kan ta'e daandiin qilleensaa Itoophiyaa xiyyaara addunyaa keessaa guddaa ta'ee fi Afrikaa keessatti mul'ate hin beekne yeroo jalqabaa bituun gara buufata xiyyaaraa idil addunyaa boolee qubachiisuun riikardii duraan ture cabsuu beeksise. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanaalii JSS oduu kana bal'inaan kan isiniin geenyu ta'a. Haga dhumaatti miidiyaa keenya subscribe like gochuun waliin turaan affeerraa keenya kabajaati. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa xayyaara ammayyaa Airbus A350 sirna ho'aan harkatti galfateera. Sagantaa simannaa buufata xayyaaraa idil addunyaa booletti taasifame irratti aangoonni mootummaa, dippiloomaatonni, hojjettoonni daandii qilleensaa Itoophiyaa fi keessummoonni kabajaa argamaniiru. Hojii gaggeessaa olaanaan daandii qilleensaa Itoophiyaa obbo Masfin Xaasoo daandiin qilleensichaa xayyaara kana harkatti galfachuusaa daandii qilleensaa Itoophiyaafis ta'e Afrikaaf tarkaanfii seena qabeessa akka ta'e himanii. Imaltoota 395 baachuu akka danda'u kan himanii obbo Masfin Xaasoo kunis xayyaarota daandiin qilleensaa Itoophiyaa qabu keessaa guddaa taasisa jedhanii. Imaltoonni xiyyaarichaan imalanii teekinooloojiiwwan bashannanaa xayyaarichi qabuu fi teessoowwan bal'inaa fi mijaa'ina qabaniin muuxannoo imalaa fooyya'aa ta'e ni qabaatas jedhame. Xiyyaarri kaleessa simatame xayyaarawwan Airbus A350 afur daandiin qilleensichaa bituuf ajaja keessaa tokko ta'uun isaa kan himame yoo ta'u, xiyyaaronni hafan sadeenis ji'oota itti aanan keessatti harka daandii qilleensichaa akka galan obbo Masfin dubbataniiru. Xayyaara A350 bituun keenya fedhii damee balallii Afrikaa keessaa dursuu itti fufuu fi indaastirii balallii addunyaa keessatti haalaan dorgomuuf qabnu kan agarsiisudha jechuun himanii. Gama biraatiin hooggantoota fi hojjettoota dhaabbata Airbus kan galateeffatan obbo Masfin waliin ta'uun indaastirii balallii Afrikaa keessatti riikardii haaraa galmeessisaa jirra jechuun dubbatanii. Daandiin qilleensichaa lakkoofsa xiyyaarotaa qabu baay'isuun cinaatti misooma humna namaa fi bu'uuraalee misoomaa irratti hojjechaa jiraachuu himaniiru. Haaluma kanaan naannoo magaalaa Bishooftutti buufata xayyaaraa dandeettii buufata xayyaaraa boolee dachaa 4 qabu ijaaruutti akka jiranis himaniiru. Ijaarsa buufata xayyaaraa kanaaf qophiin barbaachisoo taasifamaa kan jiran yommuu ta'u, ijaarsi isaas yeroo ji'oota 12 keessatti eegaluuf karoorfameera jechuun beeksisanii. Daandiin qilleensichaa xayyaaricha guyyaa kaleessaa iddoo walitti qabaan boordii daandii qilleensichaa Leetinaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa fi hojii gaggeessaa olaanaan dhaabbatichaa Masfin Xaasoo argamanitti biyya Faransaayitti dhaabbata xiyyaarichaa oomishe Airbus waliin walharkaa fuudhinsa taasiseera. Wayita xiyyaarichi qubatus ministeera geejjibaa fi loojistikii Dr. Alamuu Simee dabalatee hooggantoonni mootummaa biroo fi keessummoonni affeeraman argamaniiru. Xayyaarri dandeettii fageenya dheeraa imaluu qabu al tokkotti imaltoota 350 haga 395 haala mijaa'ina qabuun baachuu akka danda'u hojii gaggeessan olaanaan dhaabbatichaa Masfin Xaasoo himaniiru. Lakkoofsi imaltootaa inni guddaan xayyaarichi baachuu danda'us namoota 480 akka ta'e odeeffannoon marsariitii Airbus irraa argame ni mul'isa.